Hai kabajamtoota daawwattoota YouTube keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu isiniin jecha har'as egaa waan haaraadhaan dhufeen jira. Wanti haaraan kuni keessattuu ijoollee biyya Arabaa hojjechaa jirtan shamarran baay'ee isin fayyada viidiyoon kuni. Viidiyoo kana aga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Innis yeroo baay'ee adaraa kee biyya Arabaati maal fidannee dhufnaa jettanii gaafii hedduun keessan na gaafattu. Akkasuma biyya Arabaati yeroo gara Itoophiyaa dhuftan maaltu akka darbu boolee keessatti amma waan hundayyuu baattanii deemuu hin dandeessanii. Wanti boolee keessatti amma dhoowwamuu qabus jira, wanti darbus jira. Garuu haa ta'u malee qabxii ijoo wanti isin fidattanii dhuftan Itoophiyaa keessa yeroo dhuftan maalidha kan jedhu akka kootiin isinitti hima. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa. Gorsa isiniif ta'a jedheetii yaada. Innis egaa yeroo baay'ee shamarranii wayaadha baay'inaan kan fiddan jechuudha Itoophiyaa keessa. Wayaan Itoophiyaa keessa fi biyya Arabaati galu garaagarummaa hedduutu gidduu isaanii jira. Garaagarummaan jiru kan koollee isinitti agarsiisa jechuudha. Nama ofii kiyyarraa ka'ee carqiin wayaan achi fuudhee dhufe agam akka bareedu, kan immoo asii bitamu agam akka bareedu wal duukaa qabee isinitti agarsiisa. Haa ta'u malee gaafii hedduutu na gaafatama. Istoofii fa'aa fidannee dhufnu biyya Arabaati, feeremizii fa'aa fidannee dhufnu, maal fidannee dhufnu, hin darbaa'u istoofinuu hin darbaa, feeremiziin kanneen kana fakkaatan hin darbuu jettanii gaafii waan gaafattaniif asirratti maal isiniin jechuun dhufe feeremizii istoofii wanti isin beekuu qabdanii meeshaa biyya Arabaati yeroo qaraxatti kanfaltanii achittis asittis qaraxa lamatti kanfaltanii kan fiddanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kamuu keessatti Itoophiyaas ta'ee biyya Arabaattis meeshaa tokko yeroo biyya Arabaati feesistanii qaraxa kanfaltu, Itoophiyaattis dhuftanii qaraxa kanfaltu. Meeshaa kamiyyuu haa ta'u wayaa moofaa qofa jechuudha. Darbee waan akkasiitu odeeffama. Wayaa moofaa irratti Itoophiyaa keessatti qaraxanii kanfaltu, garuu maddee kanfalama waan jedhamutu jira. Haa ta'u malee kanarratti egaa waa'ee wayaa irrattis meeshaalee kanneen isin fidannee dhufnuu jettanii na gaafattan kanarratti deebiin isinii deebisa. Istoofii waan akka feeremizii wanta meeshaalee mana keessatti nu fayyadu jechuudha. Biradistii walumaa galatti meeshaalee mana Itoophiyaa keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi meeshaalee kwaalitii qaban Itoophiyaa keessa ka jiru Turkii fa'aatii gala meeshaan. Turkii fa'aatii gala kanuma biyya haalaati meeshaan jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdan maallaqa harka keessan keessaa qabaadha. Maallaqa qabaannan Itoophiyaa keessa meeshaa Turkii fa'aatii galeetu jira. Meeshaa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf maallaqni qofti haa jiraatu malee meeshaa wanti isin fiddanii dhuftan waan akka istoofii fa'aa ifu akka kuutu. Garuu hin danda'ama biyya Arabaati Itoophiyaa meeshaa kana fiduu hin danda'ama, hin dhoowwu kan jettan irratti hin dhoowwan. Meeshaa kana kaargoo yoo fe'atte waanuma dhoowwan hin qabu. Garuu meeshaa kana biyya Arabaati meeshuma fiduu isin hin barbaachisu jedha. Kun yaada kooti. Qaraxa iddoo lamatti Itoophiyaattis kan kanfaltan Saawudiidhaayis yookiin Beerut yookiin Saawudii yookiin Dubaay irra jireessa ijoollee Dubaayitii fi ijoollee Saawudiiti kan kaargoo ergu. Ijoolleen Beeruti kaargoon Beeruti agas mara miti hin ergan jechuudha. Isaan baay'inaan ijoolleen Beerutii fi Joordaan maal godhu wayaadha kana jechuudha. Wayaa'uma bututtuu kana haranii dhufu jechuudha. Anillee akkasii jechuudha. Anillee akkasii erga wanti hunduu yeroo jalqabaa namaaf hin galu, erga keessa seentee wanti hundi sii gala jechuudha. Anamma ofii kootii shaanxaa sadiin fide jechuudha. Shaanxaa sadii ishii kan harkaa wajjiniin wayaa'uma bututtuu kana fidee dhufe jechuudha. Wayaan sun immoo yeroo as gahe Itoophiyaa yeroo gahe akkam jedhee isinitti himaa kan manaan qulqulleessanii deebisanii miicanii uffatan fakkaata jechuudha. Wayaan biyya Arabaati dhufe asitti illee namni sirratti tuffata jechuudha. Wayaa biyya Arabaa salbaaja fakkaata.
ijoollee biyya keessa jiranii fi ati ka biyya arabaa irraa dhufte wayaan ati uffattu waluun argu. Kammitu kwaalitii qaba, kan isaan uffatantu kwaalitii qaba. Kanaaf meeshas ta'ee wayaa biyyuma alaatii galaa Turkii irraa, keessattuu meeshaan Turkii irraa galaa. Meeshaan magaalota xixiqqoo magaalaa Oromiyaa ta'ee xixiqqoo fakkeenya Walisoo, Sabbata, naannoo Amboo kanneen kana immoo isaan immoo eessaa fidu? Finfinnee irraa fidu jechuudha. Finfinneen immoo wayaas ta'ee meeshaa biyya alaatii, wayaanis biyya alaatii gala. Waanuma biyya alaatti permizis, istoofis, surree jiinsis, qamisis waanumati biyya arabaatti hawwaa turtetu Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Inda'u magaalaa gugurdaa keessatti kan akka Finfinnee, kan akka Sabbataa, kan akka Adaamaa, magaalaa Adaamaa yoo fudhattanii deliverytu jira uffanni akkuma biyya arabaa. Magaalaa Finfinnee yoo fudhattanii deliverytu jira akkuma biyya arabaa. Waan barbaadde teessee ajajatta sii fidu jechuudha. Fakkeenyaaf magaarrajaa, surroota faashinii, qamisoota faashinii, meeshaa dabalatee jechuudha. Wanta ati barbaadde maallaqa bichaa qabaadhu. Itoophiyaa keessa jiraachuuf maallaqa qabaadhu. Gara biyya arabaatii dhufuudhaafis maallaqa qabaadhu malee obboleettii koo waanummaan si yaaddeessu tokko hin jiru. Gizeen tolee jira akka yeroo aniifati biyya arabaa deemnu miti. Kanaaf istoofis maaltu ba'aa sitti dabale. Permizis takka hin cabaa achi naa ga'ee eessa ga'ee jettee ijoolleen baay'een magaalaa xixiqqoo kan akka Amboo, kan akka Arsii keessaa Asallaa, kan akka Walisoo magaalaa xixiqqoo yeroo booletti buutan hundi keessan Finfinnee ta'uu dhiisuu dandeessu. Kaargoodhuma immoo hergitanii kaargoo sana dhaxxanii Finfinnee dhaabaafachuudhaaf yoo nama beektan, yoo nama qabaattan, yoo Finfinneetti dhiyoo hin taane baay'ee rakkattu jechuudha. Aga guyyaa 3 guyyaa 4 kaargoo sana ergitanii immoo kaargoo sana Finfinnee keessaa baasuudhaaf aga guyyaa 3 4 rakkattu. Erga baaftanii taaksiin mana keessan isinii galchuuf akanatti isinirraa fuudha jechuudha. Kana hundumaa dhiistanii istoofis ta'e waanuma biyya arabaatti hawwitan meeshas wayaas maallaqa keessan harka keessan irratti akkaawuntii keessan irratti galfadhaati. Sana booda Itoophiyaa koottaa meeshaa mana keessanii guyyaa tokko sagantaatti baafadhaati. Meeshaa mana keessanii bitadhaa, nama tokko qabadhaati, gabaa dhaqaatii bitadhaa. Wayaas immoo isa biyya arabaatti tuultanii amma sanatti kanfaltanii dhuftan bututtuu ishii sana hacha ofirraa gataatee Itoophiyaa koottaa wayaa kwaalitii qabdu wayaa 2 bitadhaa, surree tokko, qamisii tokko, kophee tokko, jakkeetii tokko bitadhaa, ofirraa dhiisaa cinqee. Wanti tokko yeroo akkana isiniin jedhu ergaa amma isiniif hin galu jechuudha. Amma yeroon beerot jiru waanuma bututtuum sana walitti taree Itoophiyaa dhufu akkasii barbaadaa ture. Garuu immoo ergan Itoophiyaa galee waa hedduu baradhe jechuudha. Waa hedduu baradhe faayidaa isaa sarge, miidhaa isaa sarge waan ta'eef kanaaf egaa innaan akkanatti isinitti himuu sirriitti isiniin ta'u maaliif hin argine waan ta'eef. Kanaaf maallaqa keessan dhugaan isiniin jedha maallaqa keessan hin balleessinaa. Achis teessanii waan addaa garaa amma fakkeenyaaf Dubaayis jira, Kuweetis jira, biyyuma arabaa jirtu kamuu keessatti achi teessee waan addaa garaa bitaa hin oolin guyyaa gara guyyaatti. Inni guddaan maallaqa kee guduunfadhu. Maallaqa kee yoo guduunfatte Itoophiyaa dhuftee jireenyi si wallaalchisu jireenya itti barta in jiraatta maallaqa qabaanna. Maallaqa kee qusanna. Maallaqa Itoophiyaas dhuftee maallaqa kee akka argite balleessitee bashaa gootee sanas bittee kanas bittee jireenyi booda akkatti itti jiraatamu jiraasi gaabba'a jechuudha. Kanaaf Itoophiyaadhuma immoo dhuftee meeshaa yeroo bittu, wayaa yeroo bitattu, meeshaa yeroo bitattu nama kee wajjin deemuu qabda. Fakkeenyaaf inni kaleessa ati yeroo as jirtu birrii 5 har'a meeqa? Birrii 500 ta'e. Inni kaleessa ati as jirtu birrii 10 birrii 100 meeqa ta'e. Kanaaf si shawadu jechuudha. Akkanumatti si ilaalu yeroo ati amma waan tokko magaalaa keessaa raftaraadha wayaas haa ta'u meeshaa mana keetii keessaa yeroo bitattu akkaataa waan alaa dhufte of fakkeessitati taanaan innasuma maallaqa sirraa nyaatu jechuudha. Maallaqa sa'aanii tokko irratti maallaqa dirribii sitti manii ati hin beektu waan ta'eef inuma kaffaltaa fi maallaqa kee kasaarutu jira. Kanaafuu Itoophiyaa keessas yeroo dhuftu nama tokko qabatteet obboleettii kee haa ta'u, obboleessa kee haa ta'u, abbaa ta'e wayii qabattee magaalaa keessa deemtee meeshaa mana keessi barbaachisu bitatta, wayaa bitatta malee qobaa keessi miti. Kanas
hundi keessaniyyuu qalbeeffadha kana isinitti fakkaata isiniin jedha walumaa galatti gaa meeshaa alarraa fiduu wayyaa alarraa fiduurra maallaqa keessan qabatanii dhuftanii asumatti bitachuu caalaa garuu inni kunis nuuf hin ta'u garuu danda'ama istoofii meeshaa alaa galchuun hin danda'ama ka jedhamuu fi hin danda'ama qaraxatti kanfaltu